Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Ittaan suuraan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanaatti nu wajji turan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani. Jajjabeeffadha kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba mootummaan biltiginnaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo Horroo Guduruu Wallaggaa keessa socho'aa turan hedduun harka kennatuu beeksisee jira. Mootummaan biltiginnaa miseensonni kunneen karaa nagaatiin qabsaa'uuf mootummatti harka kan kennatan yoo ibsu waraana bilisummaa Oromoo immoo kan harka kennate miseensota waraana bilisummaa Oromooti miti. Garee mootummaa wajjin qindoomina qabu kan uummata saamaa ture garee nama fakkadaa jedhuun waamamu kan waggoota dur waraana bilisummaa Oromoo irraa fottoqe kan uummanni beeku kan waraana bilisummaa Oromoo dahoo godhatee badii garaagaraa raawwataa ture jechuudhaan haalee jira dabalataa odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduun itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geette. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geette. Naannoo Amaaraa godina Wallootti lolli loltoota mootummaa biltiginnaatiif hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Gama lamaaniyyuu miidhaan dhaqqabuun beekamee jira. Mootummaan humna lafootiin miidhamee jira. Humna lafootiin miidhamnaan humna qilleensaa deeggaramee jira. Haleellaa dirooniitiin mootummaan loltoota isaa haleelulleen dhagahamee jira. Gabaabamatti lolli deemaa jiru keessoo mootummaa biltiginnaa raasuun beekamee jira. Muddamsuun hamaan uumamuun dhagahamee jira. Kanaan walqabatee Jawaaris yaada kennee jira. Yaada Jawaaris qabannee jirra isiniin kenna. Oduu biyya alallee qabannee jirra. Oduu dinqisiisaa qabna. Walumaa galatti guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Nu wajjin tura. Mootummaan biltiginnaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun Horroo Guduruu Wallaggaa irraa mootummaatti harka kennatan jechuudhaan beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo kan harka kennate waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane qaama mootummaa waliigalee waggaa 7 uummata saamaa ture garee faqqadaadhaan hoogganamu jechuudhaan ibsa mootummaa haalee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen waggoota 5 oliif Horroo Guduruu Wallaggaa keessa socho'aa kan ture gareen faayidaa mataa ofii eegsisuuf uummata saamee jiraatuuf maqaa waraana bilisummaa Oromoo dahoo godhatuun kan waraana bilisummaa Oromoo irraa fottoqe kan faqqadaan hoogganamu. Garee naamusa seera waraana idila addunyaa cabsuun seera fi sirna dhaabaa cabsuun safuu sabichaa akka alagaatti cabsuu irratti murna maqaa faqqadaa jedhuun of waamaa turetuyyuu mootummatti galee jedhee jira. Itti dabaluunis waraanni bilisummaa Oromoo qaamoleen kunneen qaama lolicha keessa hin jirre irratti miidhaa warra geessisaa ture. Qaama namoota nagaa butuudhaan mallaqa guddaa 100,000, 200,000, 300,000 kanaa olillee gaafataa turan jechuudhaan ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo namoota harka kennatan jedhan kana haala kanaan yoo ibsu mootummaan immoo loltoonni waraana bilisummaa Oromoo konkolaataan 3 yookaan 3F3 gara mootummaatti harka kennatuudhaan qabsoo karaa nagaatti makama jedhee jira. Oduun itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu ga'edha. Lolli naannoo Amaaraatti hidhattoota naannoo Amaaraatti fi loltoota mootummaa biltiginnaa gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Haleellaa walirratti raawwataniin gama lamaaniyyuu miidhaan guddaan dhaqqabaa jiraachuunis beekamee jira. Tibba kana guyyoota 4 dabran kana lola fufteedhaan walirratti raawwataa turaniin miidhaan guddaan loltoota mootummaa biltiginnaa irratti kan dhaqqabe yoo ta'u kun immoo rifaatu guddaa kiiloo 4tti dhaqqabsiisee jira. Keessattuu hidhattoonni naannoo Amaaraatti bakka haala adda ta'een haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwataniin kasaaraa guddaa mootummaa biltiginnaa irratti ka humna namaatiif kan meeshaa waraanaa dhaqqabsiisuun beekamee jira. Hidhattoonni naannoo Amaaraa haala hin eeggamnee fi hin beekamneen loltoota mootummaa biltiginnaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun kasaaraa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisanii jiru. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataniin loltoota mootummaa hedduu bittinneessanii jiru. Gabaabamatti kutaa waraanaa 2 irratti miidhaan guddaan kan dhaqqabe yoo ta'u kutaa waraanaa tokko immoo guutumaan guututti bittinnaa'uun himamee jira. Kun immoo naasuu guddaa mootummatti dhaqqabsiisee jira. Injifatamuun guyyoota muraasa keessatti loltoota mootummaa biltiginnaa keessoo mootummaa biltiginnaatittis rakkoo garaagaraa uumee jira. Wal shakkisiisee jira. Walirratti tarkaanfii hanga fudhatuutti deemamee jira jedhamee jira. Gara biraatiin immoo haleellaa hidhattoonni raawwataa jiran kun kan qaama biraatiin deeggarame jechuudhaan odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa bayaa jiru. Gama mootummaatis ofiishaalee dhimmi kun gadi ba'ee ibsamuu baatus mootummaan haleellaa tibban haala adda ta'een loltoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwatame kana loltoota TPLF fi akkasumas loltoota Eertiraatitti quba akeekee jira jechuudhaan miidiyaaleen garaagaraa odeeffannoo baasaa jiru. Humna lafootiin miidhaan guddaan kan itti dhaqqabe mootummaan humna qilleensaa deeggaramuudhaan haleellaa hidhattoota naannoo Amaaraa irratti raawwatuunis beekamee jira.
Mootummaan haleellaa diroonii kan raawwate yoo ta'u, haleellaa diroonii kana loltoota isaa irrattis raawwatuun dhagahamee jira. Loltoota isaa irratti haleellaa kan raawwate odeeffannoo dogongoraa kan isa dhaqqabeen akka ta'es beekamee jira. Kunis akkamitti ta'e kan jedhu gaaffii ta'uun akkuma jirutti ta'ee gara biraatiin immoo loltoota mootummaa Bilxiginnaa hidhattoonni naannoo Amaaraa booji'an irratti haleellaan raawwatamuunis dhagahamee jira. Loltoota mootummaa Bilxiginnaa hidhattoonni naannoo Amaaraa booji'uudhaan addaraasha yookaan immoo manneen barnootaa keessatti walitti qaban irratti haleellaan kan raawwatame ta'uu fi miidhaa kan dhaqqabsiise ta'uunis maddeen odeeffannoo garaagaraatiin ifoomee jira. Wal haleeluun akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u, hidhattoonni naannoo Amaaraa kuni godina Wallootti lola gaggeeffamaa jiruun magaalota hedduu to'atu itti fufanii jiru jedhamee jira. Lolli naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru kun PP Oromiyaallee sodaa itti naquun beekamee jira. Bilxiginnaan naannoo Oromiyaa lolli kun akkatti cimuu fi humnaa ol ta'uun isaa qaama mootummaa ta'e mootummaa keessa ta'e mootummaa fakkaatuun hidhattoota naannoo Amaaraatiif kan hojjetaa jiru jedhanii jiru. Shira qaamonni mootummaa keessa taa'u mootummaa fakkaatuun hidhattoota naannoo Amaaraatiif hojjetaa jiraniin miidhaan guddaan loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti dhaqqabe jechuudhaan ajajoota waraana mootummaa sabaan Amaaraa ta'anii fi akkasumas aangaa'ota Bilxiginnaa naannoo Amaaraatti quba qabanii jiru. Lola kaabatti bifa haaraan godina Wallootti deemaa jiru kana wal qabatee Jawaar Mohammadis yaada kennee jira. Jawaar Mohammad yaada kenneen taateen tibbana Wallootti raawwatamaa jiru yookaan lolli naannoo Amaaraa godina Wallootti loltoota mootummaa Bilxiginnaatii fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti deemaa jiru Bilxiginnaa fi faarsee bultoota hedduu naasisee jira jechuudhaan dubbatee jira. Rifaatuu fi salphinni kun akka as deemaa jiru yeroo itti himaa turretti gurra cufattee arraba dheeressaa turte. Har'a waaroo uffatte muddamsuu itti uumame kanaaf quba gara alaa qabuu yaalti. Jawaar Mohammad itti aansunis garuu jedha. Sababni raayyaan ittisa biyyaa kutaan waraanaa tokko hidhattoota riphee lolaa baay'inaa fi heddumminaan isaa gadi ta'aniin lola gabaabaa keessatti yookaan lola gabaabaa booda mo'amee faca'eef waan raajii osoo hin taane kanuma eeggamaa turedha jedhee jira. Sababni isaas tokko loltoonni waraana waggaa 7 deemaa ture nuffanii jiru. Lola fedhii hin qaban. Ajajoonni waraanaa muuxannoo qaban lola waggaa 7 deemaa ture keessatti dhumanii jiru. Ajajoota fi loltoonni hafanii lolli akka dhaabatu waamicha taasisaa turan. Hin taane lama yeroo dinagdeen dhukka'ee jireenyi qaala'ee ibidda ta'e kanatti qondaaltonni mootummaa mallaqa facaasaa bashannanan loltoonni baddaa gammoojjitti gubatanii waan nyaatanii fi uffatanuu dhabanii gara duwwaa lolu. Loltoonni kunneen quufanii haqqisu qondaaltotaa fi nyaatanii buluu dadhabuu mataa isaaniitii fi maatii isaanii wal bira qabanii ilaaluudhaan eenyudhaaf lolla gaafii jedhu kaasanii jiru. Maaliif lolla gaafii jedhu kaasuudhaan gaafa dirree lolaa dhaqan du'uu irra jechuudhaan harka kennataa jiru jedhee jira. Sadaffaa waggoota azaanaa kana mootummaan fedhiidhaan osoo hin taane dirqamaan dargaggeeyyii waraanatti galchaa jira. Leenjii gabaabaa booda lolatti bobbaasa. Loltuun fedhii isaa malee leenjii gahaa malee garaa qullaa isaa lolee moo'uu hin danda'u. Kuni kufaatii isaati. Afraffaa akeekni lola amma gaggeeffamaa jiru kun loltootaaf ifa ta'uu dhabuu yookaan immoo takkaa'uu afaan faajjiitti uumuun sababa biraati jedhee jira. Kuni yaada Jawaar Mohammad gabaabsinee dhiyeessineedha. Oduu biyya alaatiin Keeniyaan lammiilee ishii gowwoomfamuun lola Raashiyaaf ergamuuf turan baraaruu beeksiftee jirti. Maqaa hojii Raashiyaatti isinii argine jedhuun namoota seeran ala nama daddabarsaniin gowwoomfamanii Raashiyaaf akka lolaniif ergamuuf turan itti raqqabuudhaan baraaruu Keeniyaan beeksiftee jirti. Poolisiin biyyattii namoota 20 ol baraaruu beeksisee namoonni kunneen kanneen seeran ala nama daddabarsaniin akka waan Raashiyaatti hojii argatanii fakkeessuun gowwoomfamanii garuu Raashiyaaf akka lolan gara Yukireenitti ergamuuf turan jedhee jira. Hordoffii fi sakatta'iinsa ijaarsa manneen jireenyaa waliin handaara magaalaa guddoo biyyattii Naayiroobii keessatti taasiseen namoota kana kan itti dhaqqabe yoo ta'u, kana malees xalayaa qacarrii hojii akkasumas wantoota imalaaf barbaachisanii fi meeshaalee namoota kana ittiin calaluuf oolan arguu gabaasee jira. Dhimma kanaan wal qabatee shakkamaan tokko kan fulbaana fi onkoloolessa keessa namoota to'annoo jala oolan kanaaf haala deemsaa mijeessaa ture to'annaa jala ooluun isallee himamee jira. Namni kunis mana murtiif dhiyaatee hanga poolisiin qorannoo isarratti gaggeessee xumurutti guyyoota 10 fi akka to'annaa jala turu taasifamuun himamee jira. Oduun itti aanu kun taatee dinqisiisaa qondaalli poolisii Ispeen mormii farra mootummaa Ispeen irratti inni seera kabachiisaa isiin immoo mormituu taatee wal dura dhaabbatanii argamanii jiru.
Poolisiin mormii farra mootummaa Ispeen irratti gaggeeffamaa ture seera eegsisuuf bobbaafame mormitoota keessatti tasa haadha warra isaa yoo argu taatee ajaa'ibsiisaa ta'uudhaan himamee jira. Taateen kun kan agarsiise garaagarummaan siyaasaa maatii tokko keessatti gadi fageenyaan seenuu akka danda'u akkasumas dhiphina miira qondaaltonni seera kabachiisuun hojii keessatti yookaan hojii isaanii keessatti qaban kan ibsedha. Akka namoonni bakkichatti argaman jedhanitti namoonni dhuunfaa lamaan gahee isaanii bahuu itti fufanii turan. Wal dura dhaabbachuun uumamus wal dhabdee malee nagaan xumuramee jira jedhamee jira. Taateen kun odoo biyya keenyatti kan ta'u taate maaltu uumama jedhanii tilmaamu waan nama dhibuumi. Maatiin tokko jechuun abbaa warraatti fi haati warraa paartii siyaasaa garaagaraa deeggaranii mana tokko keessa jiraachuun rakkoo guddaa akka ta'e ni beekama. Taatee akka kanaatiin abbaan ilma ajjeese jira. Abbaan deeggaraa biltiginnaa ta'e ilmi immoo deeggaraa shaneeti jechuudhaan abbaan ilma ajjeesee jira. Ka ilmi sunu deeggaraa shanee hin ta'in badii tokko malee ilma ofii galaafatee jira. Waggoota torban kana keessatti Oromiyaa keessatti wanti ta'aa ture biltiginnaan waraana bilisummaa Oromoo deeggarta shanee deeggarta jechuudhaan namoota nagaa qaamota jedhan kanaan hariiroo hin qabne ka siyaasarraa bilisa ta'an maraataa hunda ajjeesaa turan. Dhimmi kun fooyya'uu qaba. Mootummaan dhimma kan ni beekoo taate sirreessuu qaba. Yoo kan hin beekne taate immoo hubannoo fudhatee waan hawaasa keessa jiru rakkoo hawaasa keessa jiru furmaata kaa'uun dirqama. Yeroo ammaa kana wanti Oromiyaa keessatti deemaa jiru paartii biraa yookaan biltiginnaatiin ala namni deeggaru kami jedhamee baatiriin barbaadamee yeroo balleeffamuuf deemutti yookaan hojjetamutti kana biraayyuu dabruudhaan namootuma nagaa maqoota lubbuu namaa ittiin galaafatan kana itti maxxansuudhaan hedduun bilaashumatti lubbuun isaanii galaafatamaa jira. Mootummaan waan kana dhaabuu qaba. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna nagatti nu tura.